Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu yooyaa babaaroo fafayyaa sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata waxabajjii bultii 27 bara 2021 yaayyuu aanfanne ijoolleen muummeffannaa kurfii keenya guyyaa har'aas lola ummiiliyyuu aayilii naannoo Somaalee fi gosti isaa mootummaa shiftaa PPT'n deeggaramu Baa Oromiyaatti gandeen onoota godina Harargee lixaa garaa keessa seenuun hawaasa Oromoo irratti bilbiluun hawwaniif daa'imman ganna 12 gadii dabalatee Oromoonni lakkoofsaan 20 ol ta'an hidhamuu akka hojii qonnaa hin geggeessine dhorkamuu hawaasa konyaa Walloo buna garaa fi dhimma jaarummaa shiraa irrattillee marii Oromoota lama waliin tolfannee fi odeessa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan agamaay kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isan hawwatu Atiiqii Dhugaasaati. Anis anaa dhufu isaniin jechaatuman odeessa guutuu Baa Oromiyaa konyaa Harargee lixaa huna mi'eessoo irraa arganne isin dhageessisuun kaanittis waluma duraa duuba tarkaanfannaa dhiyaadha. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo argaa bareedaa daalacha iksarorroo arabdoota daangara jedhan kanarratti hidhattoota Somaalee gosa isaa jaamtoonni guyyaadhaan lolli uummata baramaa ture lola gannama kanaanii namni wareegamaa ture qabeenyi saamamaa ture yommuu itti wanti kun ta'a ture garuu agartee mootummaan abbaa irree kuni uummata keenya kan du'aa jiru kanaaf osoo takkallee xiyyeeffannootti kanneen guyyaadhaan agartee uummata keenya waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriira qabdanii shanii qalabaa jirtan jiguudhaan meeshaa raayasaa jira jechuudha. Lolli kun yoom jalqabe kan marsaa kanaa keessatti gaagama akkamitti mudate hawaasa Oromoodha? Torbee tokko keessatti guyyoota baay'ee jechuudha kan lolli kun kan gaggeeffamaa jiru. Guyyaa dheengaddaa nama lamaatu nurraa wareegame jechuudha. Abiraahim Abdallaa nama jedhamuu fi Usmaan Mahammad nama jedhamu abbaa maatiiti. Isaan kuni hidhattoonni isaa kun daangaa Oromiyaa qaxxaamuranii seenanii bakka isaan loltii fatanitti dhufanii irraa itti bananii achitti wareegamanii jechuudha. Kun gaafa jimaataaf jechuu kalee malee dheengadda. Godina Harargee lixaa huna mi'eessoo araddaa kam takkaa'u ganda kam keessatti? Araddaa bareedaa iddoo dura jiraatutti. Egaa naannoo sanitti lolli kun arramiti kan inni eegale ganna 4 duras akkasuma ammoo warri isaa isa tokko Somaaleedhaa inumaa gandeeni ona mi'eessoodhaa toora torbaa kataan qabatanii akka turan alaabaallee aguma ganna kanaattu dhaabbatanii akka jirantu himama. Warri sun ilaa ammaa osoo achi jiraniitu ammallee lolli haarawaatti eegale. Amma dhuguma dubbachuudhaaf lolli amma jiru kan dura irraa adda jechuudha. Kan durii uummanni keenya tokkummaadhaan bifa qindoomina qabuun wal bira dhaabbatee lola ofirraa hordofaa ture. Amma garuu wanti jiru addatti uummanni Oromoodhaa meeshaa qabaate taanaan mootummaan kun xiyyeeffannoo miidhaa fi dararaa haalli jiru uffata jechuudha. Amma ammatti wanti jiru hidhattoonni Somaalee kuni agartee naannoo sana ammatti warri loon dubbatu kuni amma haala hamaa keessatti argaman jechuudha. Asii qabee jiran jechuudha. Amma bifa qindoomina qabu lola uummata keenya irratti dhufuudhaaf gartee haala hamaa keessa jiran jechuudha ammatti jechuudha. Lolli kun kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aadhaa keessatti onoota garaagaraa keessatti bifa haaraan warri Somaalee geggeessaa jiru godina Booranaa keessattis akkasuma kan ammoo kan isaan godhan qindoominaan bulchitoota godina Gujii ba'aaf Booranaa waliin wal ta'aniitu milishoota naannoo Somaalee bobbaasaniitu hawaasa Oromoo Gujii Booranaa aasisaa jiran isa amma ba'aa Oromiyaa godina Harargee lixaa keessatti ta'aa jiru kanoo mootummaan Koloneel Abiyyi warra san waliin jira. Dhuguma dubbachuudhaaf agartee wanni kun waan nama yaaddeessudha. Hidhattoonni kuni bara wayyaanee keessa uummanni keenya ofirraa dhorkaa ture lola guddaa bade uummata keenya ofirraa dhorkaa ture uummanni keenya ofirraa miidhamee ofirraa deemaa ture. Amma garuu wanti jiru mootummaan kun wajjin jiraachuudhaa wanni beektuuni hidhattoonni kun ganama deemu malee waa takka wanti sodaatan hin jiru wanni isaan gaafatu hin jiru abbaa bara dhufanii ajjeesanii abbaa bara loon saamanii agartee mootummaa wanni dubbatu akka hin jiru agartee haalli jiru kana fakkaataa jechuudha. Erguma mootummaan Koloneel Abiyyi aangootti dhufe kanuma wayyaanee boodanayyuu kaambii Chaayinaadhaa kan ona mi'eessoo keessatti argamu tokko keessa raayyaan ittisa biyyaa poolisiin humna addaa qubatanii osoo jiraniitu liyyuu aayilii naannoo Somaalee achirraan tarkaanfatanii hawaasa dhaa turan. Yeroo sana raayyaanis poolisiis indirmanni ture dhaga'eera qoradheen ture ammalleen warri kun garuma warra Somaalee san jiru malee hawaasa Oromoo gargaaraa akka hin jirreedha akkan sirraa hubadhutti. Ammoo eenyu kan hawaasa Oromoo irraa qawwee hiiku qawween maal balleesse jedhanii hiiku Oromoon ittiin horii ofii tiffata lubbuu ofii ittiin eeggata. Uummanni Oromoodhaa yoo meeshaa hidhatee mootummaa kanaaf yaaddoodha gartee Oromoon tokkomuun humna godhachuun mootummaa kanaaf yaaddoodha gartee uummanni keenya lubbuun jiraachuun mootummaa kanaaf yaaddoodha. Kanaaf uummanni keenya kan loon tiffatu qabeenya ittiin eeggatu lubbuu isaa ittiin eeggatu
meeshaa irraa eeguudhaaf akka guyyaa kaadirii waliin ta'uudhaan waraana waliin ta'anii uummata keenya meeshaa godhaaf hata guyyaa socho'aa jiran jechuudha. Ajjeechaa weellisaa Oromoo Qananii Qubee Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate ganna tokkoffaa isaatii yaadannaa jechaa jira. Oromoon akkuma addunyaattu egaa gootonni Oromoo hedduutu wareegame akka weelliftootaattis Daadhii Galaanirraa jalqabee weellistootni Oromoo kan maqaan isaanii ammatti Oromoon iyyuu hin beekne Haacaaluu Hundeessaa dabalatee akka hin taanetti nyaatamaniiru. Yaadannoon goototaa attam ta'uu qaba. Warri Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan arras aangoorra jiru. Sirni sun ammas asuma jira. Sanaafi attamitti yaadatamuu qaba goonni kaayyoo isaa galmaan ga'uuf qabsaa'uuf immoo suuraadhuma isaa maxxanfatuudhaan akkamittiin ilaalta ati akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaatti Oromoon illee maal jetta? Artistii fi qabsaawaan gameessi Haacaaluu Hundeessaan dhugaa dubbachuudhaa fi uummata Oromootiif goota agartee gita hin qabne goonni kuni ni wareegame malee hin duune har'as jira jechuudha. Goonni kuni agartee qabsoo irratti wareegamee saba kanaaf wareegamee biyya kanaaf wareegamee kanaaf goonni kuni yaadannoo isaa uummanni Oromoo yeroo hundaa'u siidaa hin jibne sammuu isaa keessatti ijaaree jira. Kanaaf goonni kuni yaadannoo isaa suuraa duwwaa osoo hin taane kaayyoo inni irratti wareegaman san galmaan ga'anii saba inni wareegamee san bilisoomsuudha malee akka qeerroo bilisummaa Oromootti suuraa maxxansuu safara gurraachomsuu miti. Goonni kuni saba isaatiif lubbuu qaalii kannee goonni kuni hin duune ni wareegame malee kanaaf kaayyoo inni irratti wareegame kana uummanni Oromoodhaa tokkummaadhaan qindoominaan wal ijaaree wal tumsee kaayyoo inni wareegame kana yoo galmaan ga'e of jechuudha yaadannoo kan jedhamu jechuudha. Egaa ajjeechaan guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Guugaan sanyiif saamichi qabeenyaa immoo akkuma jalqaba tuttuqaa turre ba'aa Oromiyaattis warra Isaa Sumaaleedhaan kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aa fi godina Booranaa keessattis akkasuma lixa Oromiyaa konyaa Wallagga lixaa fi ba'aa keessattis ammoo warra Beneeshaangul hidhachiisanitti bobbaasanii Oromoo fixaa jiru. Konyaa Matakkal keessattis bifuma wal fakkaatuun qaamni garaagaraa hidhatee Oromoo obbaasaa jira. Isa kana hundumaatti furmaata godhuuf Oromoon maal godhuu qabdi? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessummaa biyya Oromiyaa walaboomsuudha. Hayyoonni Oromoo kunnoo warri Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuudhaaf qabsaa'anii danuutu wareegame. Dr. Hayilee Fidaa fi warra fakkaatan fakkeenya fudhachuu dandeenya. Arras ammoo gadaa kana keessa waa'ee Impaayera Itoophiyaa warri dubbataa turan baay'een isaanii maayidhaa keessatti gidirfamaa jiru. Kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Dhugaa dubbachuudhaa fi haalli amma uummanni Oromoo keessa jiru haala hammaataadha. Yeroo murteessuu keessa jiraachuu yeroo murteessuu kana keessatti uummanni Oromoodhaa ba'aa dhiyaa kaaba kibba tokko ta'ee Sireen qabxatiin amma yeroo laaluu kana keessatti warri Tigraay warri Sabaa waan humna qabaniif addunyaan isaan dhagaa jirti agarte. Kanaaf uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waboo humneessee bulchoo Oromootti hidhatee agarte waboo bira dhaabbatee uummanni Oromoodhaa salphina irra keessa mudatan kana keessa ni ba'an. Kan yoo hin taane sirnichi Itoophiyaa kuni sirna afaan qawweetiin ijaarame afaan qawweetiin malee hin jiru jechuudha. Kun gara godina Harargee lixaa mi'eessootti bilbiluun duula duguuggaa sanyiif saamicha qabeenyaa humnoonni liyyuu haayilii naannoo Somaaleef gosti Isaadhaa kan mootummaa Koloneel Abiyyiin deeggaraman hawaasa Oromoo hona mi'eessoo fi honoota ollaa sanii irratti geggeessaa jiranii fi dhimma yaadannoo takkaa'uu wareegamuu weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee Haacaaluu Hundeessaadhaa ilaalchisee hawaasni Oromoo yeroo ammaatti bifa garaagaraan qophiitti jiru irrattis yaadannoon gootaa attam ta'uu qaba. Haacaaluu Hundeessaa qaroon dhaloota qubee weellisaa Oromoo qareessa kan wallelee warraaqsaa garaagaraa weellisuun qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo qabsoof kakaasaa ture. Sirna mootummaa Impaayera Itoophiyaa takkaa'uu humnoota Koloneel Abiyyiin ajjeefamee eenyu akka ajjeese dhokatee aga ammaatti jiru kaayyoon inni qabsaa tureef galman geenye sirni isa ajjeese aangoorra jira. Kanaaf yaadannoon weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee attam ta'uu qabaa irrattis yaada Oromticha konyaa Harargee lixaa hona mi'eessoo irraa arganne san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluun odeessaaf marii dhimma garaagaraa irratti Oromoota lama irraa arganne keessaa odeessa gabaabaa Oromticha Walloo irraa arganne isiniif dhiyeessuun kan afeef walitti deebinaa nu faana tura. Filannoon bara kanaa kun biyyoota akkamii ta'ee jiru. Uummanni filannoon keessa hin jirre gandatti hin buusinaa jennaan illee michuu isaanii kaabinoota ganda keessaatu waraqaa gandarra deemee fidatee namuma lamaan namuma sadiin godinni takka kubbaa nama lamaatti sarramamteeti kan waan san dalaganii ammallee
warrammoo isaan jala deemee garaa isaanitti bu'atummoo halkanii guyyaa akka uummanni baannanii uffata makalaakaa ta'anii ganda fe'ee sana yeroo namni lafe. Amma uummanni halkanillee baada aduun dhiise gadi ba'uun isa dinqisiisee beektaa wanni kun maali jedhee. Tole. Nama sabboonummaa qabu ganda sabboonummaa qabu fuudhaniiti Oromoo kana walirratti duusisanii isa kan Oromoon isa kan sabni adii jettee siyaachisa beektaa gandi tokko sabboonummaa yoo beekame ganda adiidhaa irratti ijaaraniiti beektaa uummata kana walitti buusuuf yookaan ammoo hojii qabsiisuuf kanatti deemaa kan nurra gahee jiru kun immoo waan gadis jennu laansonnis ittiin dhiisuu miti yoonti karaa waraana ta'e bukkee yookaan woboo bukkee alaa keessaan dhaabbannee hanga bishaan dhaabbachaan baasuu hanga nuti isaanii eeguudhaaf bukkee dhaabbachuudhaan nuti amantiin keenya fi sodaachisaa kanuma rabbiin waliin nu uume oromummaan keenya fi sodaachise jecha. Dhugaa amma guutuudhuma Oromiyaattuu kaaba Oromiyaa konyaa walloo dabalatee abdiin Oromoof Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo akka ta'e itti amanamee jira. Ammoo silaati Oromoon aga wooboo jabeessuu qabu aga wooboo tumsuu qabu tumsaa hin jiru. Osoo akka qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo dammaqanii hayyoonni Oromoo abbootiin qabeenyaa Oromoos dammaqanii qeerroo jabeessanii waraana bilisummaa Oromoo wooboo jabeessanii iddi gabrummaa kana daftee Oromoo irraa buqqaati yaanni jedhu karaa garaa garaatti inuma ka'aa meetigaa akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konya wallootti hawaasa Oromoo maal jetta maaltu Oromoof Oromiyaa furmaataa dhaamta Oromoofi. Wanni namni dhaamuuf tokkoffaa abbootii amantiin gurguratin haqarratti gadi bahee saba isaa bukkee haa dhaabbattu kan mukatti doorsisamaa jiru saba biraatiin Oromoodha maleedha saba isaa waraana isaa bukkee dhaabbatuu qaba waan danda'een yaadaanillee du'aanillee lammaffaa immoo jaarsi ganda keessaa umriin isaatu dhumattee jirti kijibaan hin duuni dhugaa dubbatee du'uu qaba biyyan gurguratin yoon ijoollee wajjinillee hirmaatuu dadhabe du'aadhaan gargaaru teessana achi manguddummaan kun dhaabbatuu qaban jedhee dhaanaafan. Waan maanguddummaa erga tokkoon ka'e namni maanguddummaa kanaan baatii lamaan kana jaboo Oromoo wallootti deddeebi'anii duguuggaa sanyii erga Oromoo walloo irra geggeessanii booda qotee bulaa horsiifatee bulaa waliin bu'ee dubbiin jaarummaa na dhumtuu Oromoo fi nyaabni nagaan waliin ajiraatan ka jedhaa ture abbootiin amantii yeroo jedhan maanguddoota abbootiin gadaallee kuunnoo giddugaleessa Oromiyaa kaanii aga walloo dhufuu turanii mee waan jaarsummaa shiraa deemaa jiru kanarraa waan gabaabaa nu himi. Jaarsummaan amma nama afaan walitti hin bi'enne wal bukkee seenyeetiin saba tokkicha jedhanii kijibanii afaan walitti hin bi'enne waan hin taane wajjin haasaan kanarraa of gabaabsuu qabaan jedhan manguddummaan eegganaati. Manguddummaan kanaan manguddummaan saba ofiitii wajjin haasanii saba ofiitii wajjiniin bu'anii saba ofiitii wajjiniin buqqaan malee ofamatti gara makiyyaan guuttaduu kan jiru taate namni har'a nyaate kun boru isa nyaata coomsate. Tole gaa guddoo bareedaadha tarii wanti naafee jettani qabxii gabaabaa waan itti dabalattuu feeta yoo jiraate akka itti dabalattan ireensi ni kenna. Wanni nan jedhamu warra abbootii qabeenyaati bifti kennaa fi wayyaanee deeggaruu turtanii diina keessanii deeggaruu turtanii abbootiin qabeenyaa waraana keessan bukkee dhaabbadhaa jedhee kana dhaamsa dabarsa Oromoo bal'aafan. Kun odeessa gara kaaba Oromiyaa konyaa wallootti bilbilee arganne keessaa kan duraati. Odeessa bal'aa Oromticha walloo dhibii irraa arganne gara maa'ii kurfii keenyaatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanatti immoo aansuudhaan haala hawaasni Oromoo lixa Oromiyaa konya wallagga lixaa hona mana sibuudhaa keessa jiru qoratuu fi gara hona mana sibuutti bilbilee odeessa Oromticha hona mana sibuurraa argannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Hona mana sibuu gara Najjoo kanatti Boojji Birmajiitti iddoo hedduutti lixa Oromiyaa keessatti akkuma kaaba Oromiyaa konya walloo filannoon sun guutuutti hin geggeeffamne jedhama. Warraaqsis immoo akka jirutu hima. Sanaan ala qilxu kaarraa mandikeetti ajjeechaa nu raawwataa jiraadha. Guyyaa lamaan kana mee marii keenya kanumaan aanfa. Maaltu ta'aa jira gara hona mana sibuutti gara qilxu kaarraa kanatti? Waa'ee filannoo raayyoon ishee ka'e aanaalee mootilatee magaalaa kaajjatee hojii isaanii hojii qaraate aanaalee mootii gariin seenee ture kutaa mana barnootaa keessatti bakka isaan itti kennaa turanii dirqiidhaan kutaa tokko keessa nama seensisanii kanatti godhaadhanii harkaa fuudhanii fa'aa yeroo isaan mallatteessanii jiru argee ture. Tole. Kutaa gara kutaa afurii hanga shanii ta'u keessa waan isaan mootummaa hojii kaa'ee
kaabinoota bishootti kan isa kootu argitan akka waaqayyo argu isa kootu arge. Wanni isaa filannoo karaa malee filannoo dhugaa hin jedhamu akka ganda tokko tokkotti beekamaadha kan isaan irratti gahu. Isarratti maallaqa fufumaanaa turan birrii 200,000 birrii hanga birrii 50 kaasanii kan isaan uummata lafa bareedaa garaagaraa godhaatu kennaa ture. Maal jedhanii funaanu maallaqa kana? Gaggeessa filannoo jedhamu maallaqa funaanu haala mataa qorraa gara birrii 500 kan isaan fuudhan. Fida gara baatuudhaan yeroo darbe baatii hedduu hidhamee waan hin tureefanii kana kennan halkanirraa ammoo manoota baay'eedha kan isaan shaneen keessa jedhanii sagantaa garaagaraa godhan irratti deemanii saanduqa garaagaraa barsiisanii sagantaa turan. Maali shaneetu gaa shaneen kun saanduqa keessa taa'adha moo ittumaan waan uummatni qabu laaluudha saamuudha kun? Saamicha geessuudha malee wanni biraan sagaagala garaagaraa haadhaaf immoo kan isaatti itti sagaagilaa turan namoonni lama sadii ta'an jiru kan isaan irratti sagaagilummaa gaggeessan. Onuma munasibuu magaalaa Mandiimoo kun amma baadiyyaadha. Baadiyyaa keessa. Dhugaadha waan akkasii kun Harawee Dambiitti raawwateera gara Meexxii Alaala Fardaattis Beengo'aattis akkasumas gara Qeelaa Daabbusitti waan wal fakkaataan akka ta'edha. Keessumaati Maarree Daabbus magaalaa jedhamtu magaalaa xinnoo kan jaalnaggeessi hundeessa jedhamtu kokkeetti gochaan kun akka malee kan raawwateetu gama. Soomuu dabbusu. Tole. Sana keessatti sagaagilummaa garaagaraa gaggeessanii haadha reebanii abbaa reebanii isa booda hawaasni naannoo irratti dubbatu ati isaan ergitiin garaagaran biratti bishaan bobaasu bakka isaan itti dhiqan jira. Namoota baay'ee kan jiru ijoollee duubatti tajaajiluuf jedhanii fakkeenyaaf facaasaa dhingaggaa tajaajila kana gaggeessuuf jechuudha. Bishaan buutiiriin bobaasu jedhanii mana dhufan mana maatii dhufan intala tokko barbaachu. Sana booda maaliifis qacarrante immoo hanga keenyaa bakka ishee intala kuwaan kaanillee bakka waraanaa jiru jedhanii kana booddee haadha kabalanii abbaa kabalanii dhiisanii itti nyaachifatanii ajjeesuun gaafa jedhan hawaasni naannoo gaafa irratti birmadii dhiisanii ba'an milishoota gandaa ta'anii poolisii oromiyaa ta'anii. Tole gaa ijoon marii keenyaan guddaan maaltu falaatti deemna ammoo honni mana sibuu fi qilxukaarraa kun oluma keessa jira achi keessatti ajjeechaan guyyaa lamaan kana akka raawwateedha. Maal quba qabdu sarii sadarkaa odeeffannootti waan ona qilxukaarraa keessatti ta'aa jiru. Ajjeechaan kun sirriidha. Amma hawaasni manaa bu'uuree hanga jibbuutti hanga baqachuutti yoon isheetti jedhe namni harrawaayyuu abbuu jedhamu sanaafi soomuu daabbuu soomuu bushaa caccabee hanga jedhamu kan keessatti yoo xiqqaatu namoota dhibba sana hanga kumaaf dhibba sana kan taanidha kan mana godhaa jira. Inni kun amma isa filannoo duraati moo filannoo booda keessumaa filannoo kana booda ona masibuu keessatti waboon tarkaanfiilee laalessaa fudhatee jedhama kaleessa dheengadda kanarraa ka'aniitu moo maalirraa ka'aniiti kan isaan hidhanii dhimma sochii waboo naannoo keessanillee gabaabsitanii yoo nu ibsitan. Waboo naannoo keenya jiru garbuu saba kaayatti iddoo kan deemaa jirudha. Tarkaanfiin baay'ee garanitti gammadedha. Hayyee. Isaan garuu isaanitti deemu bu'uuraan deemu jaatama shantama hanga dhibba shantama ta'anii deemu adda barbaadan irratti dhukaasuu fiiganii gaafa bakka dhaban irratti dhukaasanii tokko maatii sana jira yoo abbaa barbaadu ta'e dhimma fuudhanii ba'anii dhaqanii reebu. Amma waboo barbaacha dhaqnaa gaafa jedhanii bobbaa kana ba'anii humna guddaatu ba'a jechuudha waraanni mootummaa Koloneel Abiyyi nama Nasibuu keessaa. Xiqqaadha hanga nama sagantamaa hanga dhibbaa gidduu ta'anii duukaa danda'u. Tole. Mana namoota isa deemanii tarkaanfii garaagaraa fudhatu bakka odeeffannoo akkaataa hin taane deemanii bitaan saamicha tajaajilummaa garaagaraa gaggeessaa jira. Suurri iyyuu filannoo deemuu kana turee amma erga filannoon keessaatiin hin ta'eedha. Ta'aa jira. Humnuma amma kana baay'atee ba'u kana kan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa lamaan kana Aleelee jedhamu nama Nasibuu keessatti. Gaafa soddomaan afurtamaan ba'anii tarkaanfii irratti fudhatanii namni lama biyyoo akkasii agartee tarkaanfii irratti fudhataa jira. Bareedaa dhagaa amma ijoo marii keenya sadumaatti tarkaanfannaa innis maali egaa filannoon duruu akka hin jirre dubbataa turree hawaasni Oromoos quba qabaa addunyaanis filannoo kana balfeera. Dhugaadhumatti immoo Oromoonni gara lixaa jiranii giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar jiranii kaaba Oromiyaa Konyee Walloo kibba Oromiyaadhaa jiranii duruma isaa mootummaa kana mormaa turan amma guutuu Oromootu mormaa jira ajjeechaan kutaalee Oromiyaa maqaa tuqe kana keessatti ta'aa jiru ammoo iddoo kaan ol ga'e irra guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa maatu deemaa jira
Erga filannoon kun hin taane filannoon Oromoo maal ta'uu qaba? Gamni qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa achi ga'uufoo maal godhuu qabnaa irratti cuunfaa yaada keessanii nuu kennaa. Waan kun qabu garuu qabeenya madaramuudhaan hawaasa garaagaraa erga filannoo asitti hawaasa akka miidhaa jecha wajjin gadi ibsan dabaludha. Haaduu qabeenya maqaa saffisummaa qaban socho'u hawaasni soba jiru dhugaa jiru akka hin madaalleeti. Filannoodha as akkuma filannoo xumuranii humna ibsaa balleessan jettuu nama nasibuuf naannoo sana. Sanbata darbeedhaatanii gamballee ta'ee filannoo sun kan booda galleessanii. Akkas jechuun egaa ibsaan erga balee torbee darbuuf jedhaa jechuudha simbiraa. Torbee buutaa hawaasa darbata bakka midhaan bakka bishaan lagaa hin jirre bakka hawaasi jiru. Yeroo isin buuteessa baadiyyaa isaa qabatee magaalaa isaa qabatee. Tarkaanfii kana fudhachuudhaaf immoo jiruu mariifinuu jiraachuu jiru. Hidhamuu isaanii itti seensuudha bakka qeerroon jira. Haalli isaaniis seerri isaaniis kana. Akka nama mariifinuu kanatti madaalli ani geggeessu yoo xiqqoo haate qeerroon harka toraa fi irratti galanii ta'an yoo xiqqaate nama kuusa yoo ta'e kan bakkee bulaa jira. Ijoolleen miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo dargaggoonni ala jiru numaayyoo osoo hin hidhatin osoo bootti hin makamin. Betul makamin kubah bakal hati kisah bakal bakal usaha oolchachuu bakka dari bakkee bulaa jiru laata. Amma miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo baqatanii bakkee jiran kun furmaannoo qawweedha. Isa kana hawaasni Oromoo nama nasibuu isaa ta'u bakka biraa jiru irra kana maaliif hin dhachiisu? Ijoolleen kun immoo bakkee taa'uu isaanii irra iddoo isaan jiran kanattis humni mootummaa koloneel kun qaqqabuu waan danda'uuf gara waraanni bilisummaa Oromoo jirutti socho'anii maaliif leenjiin fudhatan maaliif hoobootti makaman maaltu danqilaata? Hanqina akka gargaan keessan furdan irra tarkaanfiin garaagaraa irratti hidhatanii manni isaanii gubatee maal jedhan kana haalli miidhagaadhafee jechuun eeguu danda'a warreen tokko tokko fudhatanii warreen harki baay'een gammakkee gargaaramaa jiru. Malee mootummaa guutuutti miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kun bakkee irra hin jiranii warri kaan leenjii fudhataa akka jiranidha. Guutuutti immoo akka hin dhanneef hanqinni tokko tokko jiraachuu mala tarii gara dirreessa guddaatti ba'uu danda'u. Isa kana gama ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo yoo sagalee keenya dhaga'an akka isaan ala mijeessaniif abdii guddaa qabna. Dhumarratti dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waan nu dhaamtan yookaan waan nu gorsitan yoo qabaattan. Akeekii Oromiyaa bilisummaa addunyaa Oromoo akkaataa jiru kanaan tarkaanfii fudhatuudhaan namatti tola nama boonsuudha nama gammachiisa. Lammii akka dhaabbatudha. Galma gaafa tuttuullee akka galma gaafa keessatti beekamaadha. Sammuu kanaaf akkuma kaleessa duraatiin miidhamaa jiru eeggannoon godhannee qaama qabsaa'ee bosona jiru kana eeggannoon irra jiraadha. Kan amma dhageessan kun haala hawaasni Oromoo lixa Oromiyaa Konyaa Wallagga lixaa hona Manasibuu keessa jiru qoratuuf gara hona Manasibuutti bilbilee odeeffannee waan arganne san dhageessifnedha. Maa irratti gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun hidhamuu haadha Oromtichaa hidhamuu daa'imman Oromoo lama kan ganna 12 gadii fi akka waliigalaatti hawaasni Oromoo Konyaa Walloodhaa guyyoota lamaan kana keessa namoonni 20 ol ta'an hidhamuu akkasumas hawaasni Oromoo Walloo akka hin qotanne hin makaranne ummata mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan dhorkamanii jiraatuu fi dhimma egeree Oromoof Oromiyaa irrattis marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa argannisiniif dhiyeessinaa. Ammas turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Walii galaatti yeroo ammaa kana wanni ulfaataatu deemaa innis uffannaa isarraa xumuraa gochaa jiranii sana keessatti gaa akka hama gurraacha diina waraqaa kan jiru Oromoo Walloo kun hamtuu keessa jirra. Sana keessatti uummata akka doorsisutu jira. Meeshaa irraa hiikuudhaaf yeroo isaan rafan hin jiru. Uummanni kun immoo waraanni akka waraanaatti kan hidhatu akkuma jirutti ta'ee uumamaan abboota irraa kan ta'an waraanummaa armaanii dhalate waraanummaa armaanii jiraata. Meeshaa jalqabumarraa abboota keenyarraa dhaalleetti qabnaatti mootummaa kun kutee fi mootummaa kaanis kutee jechuudha kan hidhannoo kan eegsisu kan isa hidhachiisu mootummaa osoo hin taane uummanni Oromoo Walloo gargaar irratti jira waan ta'eef lolaan ofirraa ittisuudhaaf meeshaadhaan hidhannoodhaan jiraata. Sana isaan immoo eegsisuudhaaf yeroo isaan taphachuu waan ta'eef yeroo ammaa kana
poolisii fi humna milishaa akkasumas kaabinootatti fayyadamuudhaan yeroo ammaa kana akkaan hordofaatti jiru doorsisaatti jiru. Ijoolleen dammaqii qaban sabboonni waan kana fudhatuun ta'anii yeroo itti baqatanii gara mukaatti dacha'aa jiran. Mukaatti yeroo dacha'aa kana ammoo akka waan shiftummaa biraatti mootummaan akka sanitti fakkeessee uummata kana afaan faajjeessee milishaa fi poolisiidhaan warri ijoollee jalqabate warra ijoollee qaqqaboo dadhabanii ijoollee qaqqaboo dadhaban warra isaanii irratti hordofuutu jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne guyyaa lamaa sadan kana keessa ta'aa jiru aanaa dawwee harawaa irratti intala tokkoo fi dhan jalqaba intalli sun sababni itti hidhamte ilma keetu waraan bilisummaa Oromoo keessa seeneera jedhanii ishee hidhanii erga ishee hidhan booda ammoo qonna qochisiisachuuf turtee warra qonna sansiif qotuuf turan jechuudhaan guyyaa kaleessaa namoota 20 hidhanii kuni hundi maalirraa ka'ee ilma keetu qawwee qaba jedhanii gaafa ilma sitti horisu kaan ilmatu baqateeti mukatti gala gaafa mukatti gala immoo oromummaa isaati ganyummaa isaatiin kan meeshaan kun irraa furamuu jira waan ta'eef uummanni kun bareedee beekeenyummaa isaatiif akka namni kun roorrifamaa ta'e uummata kana warra eenyummaa isaaniitti roorrifaman kana cinaa dhaabbachuudhaaf waan danda'an yeroo qonna isaa akkuma warri isaan qotan keessatti qotuudhaaf yeroo deeman kun ofiidhaa jimlaa guyyaa kana isa mukta 20 hidhatee jira namoota 20 keessaa tokko mucaa daa'ima waggaa 10 jira lammaffaa ammoo mucaa intala durbaa waggaa 13 jira jechuudha. Sana hidhannoo waan jedhu kana godina keenya keessaa balleessuudhaaf hammatan taasifachaa jiru. Akkasumas ammoo maqaa filannoo jedhuun filannoo sobaa filannoo dorgommii hawaasni qabne sunni korjoormatti galchiidhumaa irra dhaabatanii lama maqaa hundeessu namoota akka xiqqoo haga argatan birkisiisanii ganda keessaa baasanii bakka uffata filannoo sanitti geessanii irraa fuudhanii korjoortii ofiif galchuu jechuudha sana. Akkasuma namoota namni tokko waraqaa nama fudhanii galchuu danda'a jedhanii waraqaa nama fudhanii kennama bifaasanii jechuudha filannoon isaan darbeessina jiran filannoon darbeeffata mooliigiraatti waan hamtuu keessaa fi uummata suuratti karaa argina keenyaa karaa baay'ee jiramtuudhaan. Bakki amma guyyaa kaleessaadha kana Oromoonni namni 20 oli bakka silaatii qonnaa qotuu dhaqanitti qabamanii hidhaman kuni godina Walloo keessa aanaa kam ganda kamii haati Oromtichaa kan inni ishee raasaatti gallaan ammoo isii qabanii hidhanii akka seenin qotanne illee tolchan kunoo eenyu jedhamti kanarraa illee nu himi. Godina Walloo aanaa dawwee harawaa fi ganda keessaa warri salaamaatti hidhamte Lubaabaa Muhammad Ahmad jedhamti biyya Ingilizatti hidhamte isheen biyya Ingilizaa gaafa hidhamtu qonna qotsiisuudhaa fi daboo hammatee turtee daboo sana warra dhufee ammoo guyyaa keessaa irra deemanii hiriifaatti danda'anii fudhatanii haga ijoollee daa'imman lamaa durbaatii mucaa ammoo baaqonis hin jedhu kana warra abbootii isaanii gargaaranii qotiyyoo bakka sanatti geessuuf turan hunda isaanii guuranii hidhamanii. Egaa hidhaan akkanaa kun keessumaa ilma kee intala kee yookaan ammoo fira keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti yookaan raasaatti gale maqaa jedhuun ganna lamaan sadan kana lixa Oromiyaa godina Wallaggaadhaa kana afuranii akkasumas kibba Oromiyaa konni Gujiidhaaf lixa Boorana keessatti Oromoon akka midhaan hin facaafanne kan facaafatallee akka hin makaranne kan facaafamee jiru immoo abiddatti qabsiisuudhaan dabalataan ammoo uummata itti baasuun humnaan bakka isaanitti midhaan ciranii balleessantu jira. Bakka kun ta'etti hawaasni Oromoodhaa hidhamuuf ajjeesamuu daran dabalatee beelaaf illee saaxilamee jira. Kan kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti ta'aa jiru kunillee lola amma karaa humna Amaaraa Affaarii akkasumas ammoo daboo mootummaa Eertiraa sagatanii irratti bananii jiran kana cinatti uummata kana beelessanii harka kennachiisuu fi waan itti deemaa jiran hin fakkaatu akkamiin ilaalaa jirtanis waan kana. Wanti kanatti Walloo keessatti deemaa jiru kuni kan baradamtee godinoota akka Booranaa fi Wallaggaa keessatti akkasuma Gujii keessatti deemaa ture irraa garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha. Darabeedhaan dhaqqabee gaafa sana haala tokko tasgabbii qabaa fakkaata ture kan godinoota kaanii addatti uummanni warri bilbilaa kun egaa darabeedhaan achaatti kallattiidhaan yeroo tokkotti hundaa tokko gubaa jiran. Amma wanti ta'aa jiru gaafa darbellee godina Walloo kana aanaa Jillee keessatti wanti ta'aa ture. Uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo toldee jechuudhaan maqaa humni addaa dhufee uummata Oromoo irratti uumamanii sana akka uummanni Oromoo akka jibbatanne maqaadhaan dhaabbattee maqaa isaati warra lafatti maqaa tajaajillee qabdi. Fuudhanii fidanii hidhaatti geessaa turanii warra Amaaraatti ammoo waardiyyaa dhaabbataniitu warri Amaaraa nagaa qotatee garaa jechuudha. Ammas akkasuma Walloo dhuftee aanaa Dawaa Tafaa keessatti bakka Masrataa jedhamutti darbe kana
ummata kana adda qoqqoodanii akka waan warra shiftan konkolaataan lan jechuudhaani afaan falsiidhaan itti baane akka ummati kun itti bulu yeroo itti godhatu ture uummanni kun gaafa guyyaa jimaataa ummata masjiida salaataaf galee tosisanii ummata kana mootummaatti naa dhaabbatanii ummata kana yoo hin balleessine isinis jireenya hin qabdan jedhanii doorsisuudhaan akka uummanni itti bahee ummata kana akka qabuufillee yookaan akka mana isaanii bu'u ummata dirqisiisaa turanii jechuudha. Ammallee haarasantu jira haadhii fi ilmaan akkasumas haadha manaa qabsaa'ota yeroo mana hidhaa keessatti itti jiraaraa jiranidha. Abbaan manaa keenya muka keessa jira, ilmaa keessu bakka akkasii jira, manaa keessa bakka akkasii jira jechuudhaani mana hidhaatti guuramaa jira. Manni illee jumlaan badarbee biyyaa tokkotti Aduu Saafaadhaan mana 27 wala Islaam bakka Dawwee Harawaa keessatti bu'atee ammas wanti biyyuurraa ta'aa dhufaa jiru waan sanirraa garaagarummaa tokko hin qabu. Kanaaf carraan irraa xumuraa nuti uummanni Oromoo akka walitti qabu wanti darabee eeggannuu hin jirru inni bahaa jirus inni qixxaa jiru inni itti bara jiru inni lixaa jiru guutuun kaabaa keessatti hiree tokko qabna waan ta'eef kakaleessa gaafa walirraan taateen hamaa suufanneessaa sun gaafa gaggeeffamu walloorraan gaggeeffamaa hin turre jechuudha. Har'a hojii kaabarraanis gaggeeffamuu eegalee jira. Bahaattis darbajimmattis ashiitti akkasuma guutummaatti darbuuf jira. Artiitillee yeroo darbe waan ta'aa ba'e agarree. Kanaaf uummanni Oromoo sagalee tokkoon yeroo tokkotti waraana taasisaa dhaabatee silaa'u karaan biraa karaan inni qabsoon furmaatatti qabu karaan nagaa wanti jedhamu jiru jennee jirra. Erga karaan nagaa furmaata hin qabu jenne waan bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatu waraan bilisummaa Oromoo waliin ta'anii namu dirqama irraa eegamuu fi dirqama bahachuu qabu karaa waraan bilisummaa Oromoo akka waraan bilisummaa Oromoo irratti hiriiree inni nyaata gaggeessuu fi danda'u nyaata deebisee inni bishaan waraabuu danda'u bishaan waraabee fi yeroo tokkotti yoo qabsoo kana xumura ittiin goone wareegamni mootummaadha. Wareegama mootummaadha keessaa humnisoomuu ni dhoortu. Kan wareegama irratti hedduuneessa umrii gabummaa irratti dheeressa waan ta'eef uummanni jaarsaaf jaartiillee waan jedhu miti jechuudha. Yeroo ammaa kun yeroo addatti baasuu miti waraan bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu qaban jedha. Kanaaf yoo hin ta'in maalli karaa biraa tokko yaadamu jiru. Tarii waan naafee jettu ammoo waan isin gaafatiri waan Oromoon illee dhaga'uu qabaa jettu asumaan akka itti dabalattuun ireessii kenna.